Nagaa Waaqayyoo isiniif baay'atu jecha nama isin argaa jirtan kun keessummaa kooti. Mee isuma wajjin ol baradhaa. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u kabajamu. Nagaan nuuf haa ta'u. Mee gaaffii gabaabaa gooftaa kanaa isin itti dhalattan moo hin fudhattan? Ani ittan dhaladhe malee hin fudhanne maatii kootu amantoota kanaaf ittuman dhaladhe erguman dhaladhe waldama keessattiin guddadhe ittiin dhaladhe jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa kabajamtoota maatii Waaqayyoo namni kun arrabisaa dafee hin dubbatu kan nama ajaa'ibu keessaa wanta tokkotu jira. Gaafa waltajjiitti ol ba'u kiliir godhee maasaa. Faarfannaa isaas akkasiin armaan gaditti isiniin kaa'a yuutuubii isaa hundumaa jechuudha. Inni irraa eebbifamtu nana mana. Mee gara tajaajilaatti erga dhuftanii waggaa meeqadha? Ani tajaajila mucummaa kootii kaaseen horii bukkeetti kennaa faarfannaaf laatame abbaa fi haati koo ijoollee sagal qabu ijoollee sagal ani isaas saddeettaffaati warra hangafa kootii barsiisaniiru isaan waldaa keessaa tajaajilu ani immoo xiqqoo waan ani giingee ta'ee fi ba'umsis hin fayyadu horii dha'ee godhaniitu horii bukkeen turanii mucummaa kootii kaastee horiin eegaa kennaan alfanaa horii bukkeetti naa kenname dhaladhee gara waggaa 15 faarfannaa jalqabeenii akka jechuun har'a 90 faarfannaa of danda'ee bahe waltajjiitti. Bara 90 faarfannaa jalqabdan jechuudha. Mee faarfannaa keessan keessaatii kan itti gammaddan kan baay'ee keessi koo na eebbisa la faarfannaan kennaa hundisaayyuu kan kitman gammada kan jettamne faarfannaa tokko nu jira. Baay'ee faarfannaan jireenya kootii wajjin wal fakkaatu ani baay'ee kanan jaalladhu faarfannaa hundi keessan beektan tokkoon faarfadhaa. Dagadhee yoomuun dagadhu isheetii ilaalee. Dur yemmuu bara ijoollummaa waan baay'ee naaf jettee taate as ga'ee galatan naboo waa'ee keef jechaaraa qaba sinirraa na hin fanne lubbuun koo sin dabartee rakkoo hamaa naafatii firummaa qabnaa kaannee gaannee mallatteeffame Arara keetiin charroomeen argadne wadaarome hameen argadde wadaarome hameen argaddeera wadaarome jedha. Waaw Waaqayyoo isin haa eebbisu faarfannicha isaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya maqaan isaa eenyu kan jettanii fi beekaa maqaa isaa gaafachuu dhiisee mee maqaan keessan eenyu jedhama? Yuutuubiin keessan hoo maaliin jira? Ani faarfataa Iddoo Isaa Tarfaa jedhama. Iddoo Isaa Tarfaa. Yuutuubii isaa Nyaanyii Nagaa miidiyaa jedhama. Sanyii Nagaa? Nyaanyii Nagaa miidiyaa jedhama. Warri hin beekne dhaqaatii faarfannaa nuti hundi isaayyuu achi jedharu akka dhaggeeffadhaa sabiskiraabii naaf taasisaa jedha. Peejii fuula feesbuukii akkoosaa Nyaanyii Nagaa miidiyaa jedhamus hordofaan jedha bifama. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Egaan dhaggeeffattoota keenya
obboleessa keenya faarfataa iddoo isaa nama waaqayyooti. Akkuma argitan yegguu songiingaa yeroo faarfatu immoo kiiloleedha. Akkuma faarfataa kabaa fidoo isa giingee kee fiingeetti deebisuu isa jedhu sana gaafa hafuura qulqulluu wajjin hojjetanii arrabi nama akkas dhagaala argitanitti hojii isaatiif waaqayyoo hojii isaarra jira jechuudha. Waaqayyo dhimma isaarra jira jechuudha. Inni kun kan nu irraa argannu. Inni biraan immoo dibata dhugaa qabaachuu kan mirkaneessu isa kanadha. Dibata dhugaa qabaachuu kan mirkaneessu isa kanadha. Gooftaan isin haa eebbisu. Dhaqaatii sanyii nagaa jedhaatii YouTube irratti search godhaa. Achi booddee subscribe godhaa waan isin kaffalchiisu hin qabu. Karaa keessaan kan ilaaltanii warri na gaafattan immoo bilbila isaa isinii kaa'uu hin danda'a. Bira dhaabanna kan jettan akkaawuntii isaa isinii kaa'uu hin danda'a. Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Ani obboleessa keessaan Lubaa Baacaa Qinaaxxiiti. Shalom.